Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan Mijuu Dilbataati amma immoo qophii keessummaa irrattidha kan argamnu jechuudha. Qophii keessummaa keenya har'aatiin aartistii daawwattoota keenya biratti beekamtii qabdu aartist Buzaalam Dassuu waliin turtii taasisuuf as istiidiyootti affeerreeniitu kan nuti jirru. Turtii gaarii ta'e waliin qabaanna jedheen yaada. Baga nagaan dhufte. Hayyee galatooma. Akkamii Buzee hojiin maal fakkaata? Hojii bareeda kaatuma jirra. Tole, ijoollummaa keetiin mee ati akkuma nama kamiyyuu hawwii ni qabaatta. Ijoollummaa keetiin maal ta'uuf ture kana hawwitu? Ijoollummaa koon ambaayizoo doktara ta'uun hawwa ture. Doktara ta'uun hawwa ture. Gadattaale akka carraa muuziqaa. Tole, hojii muuziqaatiin egaa namoota wallaanaa jirta maarree. Tole, gara muuziqaatti akkamitti dhufte? Gara muuziqaatti kan dhufe yaa mana barumsaatti ni galee ijoollee waldaa fara HIV AIDS gurmaanii hojjetan jiran isaan wajjin walumatti taanee muuziqaa kana eegallee achiin jabaachaa dhufee hunarra geenye gaa. Naannoon ati dhalattee guddatte Caancootti naannoon sun immoo ragadaan hedduun beekama keessumaayyuu immoo shoobaxee faatiin hedduu beekama. Tariitii gama sirbaatti yookaan akkas gara weelluuttis ta'ee gara shubbisaatti akka dhuftuuf inni kaka'umsa si keessattuu meeraa laata? Sirrii jettee gaafa ayyaanni jiru fa'aa in sirban amma namoonni baadiyyaadhaa dhufan fa'aatti magaalaatti dhufanii gaafa isaan sirban gaafa agartu akkasumas immoo miidiyaatti immoo gaafa sirbawwan adda addaa gaafa agartu miirri kee garasitti deema. Innaa achirraa ka'een anis akkan aartii kana keessa seenu fedhii keessatti meedhee. Tole, aadaan uummata Oromoo akkuma beekamu baay'ee bal'aadha. Akkaataan shubbisaas hedduudha akkuma bal'ina isaa kana jechuudha. Ati immoo sirboota garaagaraa irratti aadaa uummata Oromoo bifa garaagaraatiin shubbistoota mul'isaa jiran, shubbistoota uummataaf hojii gaggaarii hojjechaa jiran keessaa tokkodha. Aadaa uummata kanaa aadaa bal'aa ta'e kana hunda sirriitti beekuun kun hin ulfaatu? Hin ulfaata. Salphaa miti baay'ee. Haa ta'uti garuu dirqama amma gaafa aadaa keessa seentee akkas hojjettu aadaa san beekuu qabda. Arsiin maal barbaada, Shawaan maal barbaada, Harargeen maal barbaada kan jiru. Garaagarummaa qaba hundumti isaatu. Shaggooyyee keessa gaaf seentu. Dadaayisi jira, shaggooyyeen jira, ichisni jira. Arsii bira gaaf immoo tarriin jira, baddiffi jira, langaaniffi jira. Kana hundumaayyuu gargar baastee dirqama beekuu qabda. Naan ulfaata. Garuu immoo dirqama aadaa kee guddisuudhaaf waan akkana kana beektee keessa darbuu qabda jechuudha. Tole, as biratti maaliin kaasuu barbaada? Yeroo ammaa kiliippiin afaan Oromoo hojjetamee uummataaf dhiyaachaa jiru hedduu babal'achaati kan inni jiru akkuma argaa jirru karaa televizyiinii Oromiyaatiin sirboota hedduu argaa jirra. Haa ta'u malee sirboota aadaa irratti amma xiyyeeffannee sirboota aadaa ilaalle sirbootni aadaa sun uummata sana sirriitti ibsaa jira. Uummata biraas komiin tokko dhiyaachaa jira waan ta'eef aadaa isaa gadhiisee xiqqoo deemuun kun mul'atu ammayyaa'uun akkuma jirutti ta'e aadummaa uuma sana sirriitti agarsiisamaa jira itti adda akka ilaalcha keetti. Sirrii jettee baay'ee amma iddoo kanatti gadhiiseera normaalii. Amma gadhiiseera. Amma gaaf tokko gaafa ilaalturreen shubbisa fakkaatu aadaalleen fakkaatu waan immoo jimnaaziyeemii waan hojjetaa dhugaasti malaan waan akkasii kan fakkaatu baay'ee na jedhu waan akkasii dirqama aadaa yoo ta'e aadaadha aadaa irratti xiyyeeffattee waan hojjechuu qabda yoo hin taane garuu dhiisuudha malee amma sirboonni gaafsi dhufani sirbii aadaa jira sirbii ammayyaa jira uumeen immoo jira uumee taanaan ati sirratti shubbisa san uumtee hojjechuu dandeessa aadaa yoo ta'e garuu aadaadha malee waan biraatti dabaluun baay'ee hin fudhadhu waan akkasii. Na gadhiisaa jira gadhiisaa jira kun immoo iyyuu gahee keenya gahee nama biraas miti waan kana sirreessuu akka qabnu gaafa hojjennu sirbi gaafa dhufu aadaadha kanarratti immoo iyyuu aadaa hojjechuu qabna uumeedha uumee irratti hojjechuu qabna kan jiru san numti sirreessuu qabna jedheen kan inni yaadu sirreessaas jedheen yaada gara kootti. Sirrii jettee ammayyaa'een dhiyaatiin jechuu miti ammayyaa'uun akkuma jirutti ta'e akkuma tikaas ta'e aadummaa isaa gadhiisuu hin qabu. Tole, ati gaa shubbisuudhaan alattis amma gaa weelluudhaanis dhuftee jirta sagalee keetiin uummata bashannansiisaatii kanatti jirtu. Lamaan isaatiin uummata bashannansiisuun akkamitti biratti hin ulfaatu? Lamaan isaatiin bashannansiisuun hin ulfaata baay'ee bu'aa bahii qaba wanti salphaan hin jiru. Garuu immoo amma taalantii qabaattee jennaan dirqama jechuu dandeessa. Weelluun amma gara weelluutti dhuftu walloo fedaloo qopheessuun jira maal jira gara shubbisaatti dhuftu immoo tireening gochuu qabda. Kanaafuu kan lamaan iyyuu wal cinaa gootee uummata keetti bashannansiisuu qabda jechuudha.
Tole sirboota kee irratti walaloof yeedaloo kan namaati moo kanuma keeti? Kan kootis jira, kan namaa kan dabalamees jira. Hojii dabalataa jechuudha. Walaloo ni barreessite. Tole baay'ee gaariidha. Meeqa daawwattoota keenya haasawuma qofa akka ittiin goone sirba kee akkam affeerree sanaan booddee walitti deebinaati garuu dursiiti sagaleedhaan meenaa jedhee. Ayyee ka sirba kanaan dura uummata wajjin wal baree deemteeredha. Deemteere. Kennaa Rabbii badhaasa koo gammachuunis taanaan rakkoo ani kansaa inni kan koo maafannabee jaala kan koo maafannabee jaala kan koo akkan si jaallu silaa sirraa gargaar hin ba'u dhiiseera ani si dhiiseera. Ani sidiseera. Baay'ee gaariidha. Egaa daawwattoota keenya sirbuma kana sinaffeerree kan walitti deebinu ta'a turtii keessan ammas televezyiinii Oromiyaa waliin taasifadha. Rabbi badhaasa gammachuunis taanaan rakkoo ani kan saayinni kankoo maafannabee jaala kankoo maafannabee jaala kankoo. Badhaasa gammachuunis taanaan rakkoo ani kan saayinni kankoo maafannabee jaala kankoo maafannabee jaala kankoo. Adalleessi jaala. Sirada be jaalala sirriilee mafakkee suudhumaan maaliifaan abiitaa waggoota dheeraa daabahaa maana gowwoomsitaa jaalalti uumamaa badhaasa rabbiiti kan akka kee kanaaf ahaa. Mati si malena mafedu jate wana nagate demtere nagate jana la cosa mame komali mali mare nagate anate majalis tu jarana
Tole buzee sirbichaan booda walitti deebinee jira sirba baay'ee bareedaadha. Mee sirboonni kee si waliinis ta'ee maatii kee waliin hidhata qabu jechuun koo amma namni tokko yeroo sirbu tariitii seenaa hariyaa kootiin sirbee yookaan seenaa obboleettii kootiin sirbi jechuu danda'a. Sirboonni kee akkam si waliin hidhata qabu? Sirboonni koo waliin hidhatan qabani baay'ee. Amma namoonni tokko gaafa wal agarru special deemtee amma deemtee akkamitti hojjette waan sirra geetu jiramoo waan si quunnamee jiramoo yookaan immoo nama bilbila fa'aa argatanii bilbilanii deemtee akkam amma seenaa keetti moo faanaan jiru seenaa kollee miti baay'ee amma gaafin hojjedhu iyyuu weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa isa sunaa barreesse walaloo isaa yeedaloo muraasa isaa jechuudha sirbi sun yeedaloo 4 qaba yeedaloo 2 kan isaati yeedaloo 2 kan kooti. Inna ayda kana irratti naaf hojjedhu jedhanii itti inni sun gaafa guyyaa lammaffaa isaatti na bilbileet na hojjete. Inna waan irra ga'ee soon ta'in waanuma jiru akkasutti jira deemtee jira kan wal gatee wal biraa deemu jira. Baay'eetu jira waan akkasii waan ta'eef kanaafidha kan sirbi malee waan irra ga'eetu miti. Inni hirkifadheenis akkasuma hirkifadheenis maal inni maqaa koo na jirta hirkifadhaa jira jechuudha. Namni kamuun hirkifata na gaafa hirkifatu maal ta'a eeyyutu maqaan dha ilaata eeyyutu na dhaifaa itti miti maqaayyuun kaasta. Tolee buzee kan biraa immoo ati gaa weellisuudhaan shubbisuudhaan cinatti akkuma ati immoo ammanuu kaasaa jirtu walaloo barreessuudhaan cinatti daddaraaroo Oromiyaa televezyiinii Oromiyaatiin yeroo dheeraadhaaf deemaa turetu jira. Daawwattoonni keenya hedduun isaanii ni beeku jedheen yaada. Sanarratti illee gama shubbisaatiin dorgomtoota shubbisanii fi yaada ijaaraa ta'e garaagaraa yerootti kennitee deeggartu yerootti jajjabeessitu ni argina. Mee sanarratti yaadnati akkanaa kennitu barbaadu dorgomtoota milkaa'eef sinii milkaa'eera jechuun uumaa miti salphaadha. Garuu immoo dargaggoota hojii dadhabbii hedduu keessa ba'anii hojii isaanii irratti xiqqoo hanqina qabaatanii osoo milkaa'iniif hafee hin milkoofne yeroo sin jettan akkamiin miirri sun miirichaan barbaade. Ulfaata baay'ee ulfaata. Ulfaata baay'ee ulfaata. I think iddoo sabaa intin jedhu ammaan walisoo ta'ee kamisee ta'e addaan baafadhu otoo hojjechaa jiru mucaa wayiitti seenee otoo shubbisaa jiru sirba kamisee amma shubbisa. Shubbisni immoo akkuma beekamu baay'ee ulfaataadha. Trainingi baay'ee itti baasta waan baay'ee duusitti goota. Innaan hojjetee gaafa fixu milkoofnee jenneen. Wandi gen jiraan obbo Jifruu jiranii achumaan hojii kan kee hanqina qaba waan ta'eef arrabsii milkoofnaan mucaan ulee qabatee jira isteejirraa gadi utaale waan si ajaa'ibu utaale dhufee gara kee dhufeenna mucaan kun irraa qabulee naannoo ajjeesu dhufee garuuni aartii naa kennee deebe. Kamiseetti ta'uun kamiseetti fakkaata. Naa waan akkasii kun jira naa gaafa kuftee taa yookaan immoo iyyuu si milkoofne gaaf jettuuni ambaayizonitti dhagahama baay'ee. Gaafa dhaqan transportii baasanii dhaqu dadhabbii guddaa qaba. Garuu immoo dirqamummaan gootu kun dorgommiidha. Namni hunduun darbu kan darbu muraasa yookaan nama 2 yookaan nama 3dha. Dorgommiidha waan ta'eef amantee deemuu qabda. Naa dadaraaroon baay'ee xumura hin qabu ture dadaraaroon dhaabateera yeroo ammaa kana hin jiru. Anis information akkasiin qaba. Innaan salphaa miti baay'ee inni ulfaata namatti. Dhugaadha daawwattoonni nu daawwachaa jiranus egaa yaadannoo yeroo isaanii dadaraaroon darbaa ture yaadachuu ni danda'u. Hojii ati dadaraaroo keessatti hojjechaa turtes daawwattoota keenya yaadachiisuu barbaadna. Keessumaayyuu immoo kan yeroo kamisee akkasumas immoo yeroo shaashamanneettis dadaraaroon qophaa'ee mucaa daa'ima xiqqoo tokkotu daansii ammayyaatiin waan gaarii ta'e agarsiise daa'ima sanaaf yeroo taamilee kennitullee baay'ee hawwataa ture yaadatta. Shaashamanneetuni? Yaadatta. Tolee mee daawwattoota keenya kanuma sin daawwachiisnee deebinee kan wal arginu ta'a ammas turtii keessan qophii keessummaa mijuu dilbataa waliin taasifadha. Sinon la force à faire des taillements qui baillent. Ah, on se courbe, tout le monde, on s'abaisse au corps et puis on fait à tout coup. Yaabsira cimaa dhugaa baay'een sitti gammade dhugaa dubbachuudhaaf haamilee kennaa fi al tokko dhiifama. Sirba jalqaba marsaa jalqabaa irratti baalee irratti sirba aadaa shawaati kanatti sirbitee
baay'ee xiyyeeffannoo keessaa iyyuu sin galchine iyyuu akkan sin eegne iyyuu akkanatti marsaa jalqabaarraa dubbachuudhaaf baay'ee nama dhiba dhugaa fooyya'insa cimaadha kanatti qabdu. Ciminni kan kee haalli itti fayyadamti waltajjii keetii gaarii ture uffannaa kee irraa kaasee dhadhaan ati fillee diree dhadhaasuma dhugaadha gaariidha wanta artifishaal ta'e hin qabu jechuudha. Kanaafuyyuu yaadni mormiin jiru waan ta'eef of eeggannoo wajjin marsaa kana dabarteerta jechuudha. Egaa uummanni hojiiwwan garaagaraatiinidha kan inni si beeku. Hojii keetiin wal qabatee iddoo adda addaati kanatti deemtee hojjettu jedhee yaada Oromiyaa keessa iddoo hedduu deemtee jedhee yaada. Biyyaan alaa akkam deemuun kun hojii ofii agarsiisuun carraa akkasii mudateera? Biyyaan ala ka iddoo tokko deemeera. Biyya Arabaati kan deeme Kwaatar Dohaa. Sagantaa Diamond League ture ispoortii qophii ispoortiiti achirratti Taaddala Gammachuu faan warreen Amsaal Mitikee warreen Amaariffa sirban jechuudha. Weellistoota baay'eetu jira kan biyya adda addaatti dhufan warreen Taanzaaniyaa irraa warri ispoortii achi jiran hunduu biyya adda addaa dhufan waan ta'eef kan isaa wajjin kan dhufan jiru Gazaa'in Caalafaa kan wajjin deemne jechuudha. Ijoollee tiyaatira biyyoolessaa keessa hojjetan wajjin deemnee torban tokkoof achitti agarsiisa kan aadaa Oromoos isaanis immoo kan aadaa saba isaanii achitti mul'isnee deebinee jechuudha. Tolee baay'ee namatti tola. Gara biraatiin immoo sirboota afaan Oromootiin sirbamaa jiran hedduu isaanii irratti shubbi isaanii yeroo hirmaattu ni argina. Darbees immoo kilippiiwwan garaagaraas yeroo hojjettuuf ni argina. Mee sirboota meeqa irrattidha kanatti shubbi isaanii hirmaatte? Lakkoofsaan hin beeku garuu 30 waliin ta'a. Shubbi isaan kan hojjedhe 30 waliin ta'a. Kilippiyoo meeqa hojjette? Akti maamila gochuudhaan gara sirba 8 akkasin ta'a kan miidiyaa irratti deemaa jiran. Tole. Uummanni gara fuulduraatti buzeerraa maal eegame? Uummanni gara fuulduraatti waan guddaa nurraa eega. Gara muuziqaatiinis ta'ee shubbi isaanis ta'ee waan guddaa nurraa eegama. Aartiin keenya maalirra jira kan jedhu hundumti keenya waan beekumraa akkas jechuun ba'ee wanni mul'atee jiru baay'een isaan jiru. Ani kan yaadu sirba koo sirbee biyya asitti qofa akka inni hafu hin barbaadu biyya keessatti even aga biyya alaa akka deemu ni barbaada. Konsartiiwwan adda addaa biyya keessatti biyya alaas deemee jechuudha kan inni barbaadu. Daangayyaa akka inni hafu hin barbaadu jechuudha. Uummanni irraa waan guddaa eega waan ta'eef nutis jabaannee hojjedha. Anis jabaadhee hojii koo itti cimee amma sirboota kan dhuman jiran kan gara kilippiitti fidaa jiru jechuudha. Oodiyoo isaanii sirba 2 fixeera. Kilippii dalagaatiin jira. Yeroo dhiyootti qabadhee yaada. Shubbi isaanis immoo akkasumas shubbisa adda addaatillee akkuma iddootti kaasnee kan gara ammayyaatti dhufaa jiru sana sirreessinee gara kootiin ga'een irraa eegamu hundumaayyuu nan ba'a jedheen kan yaadu. Tole egaa uummannis gara fuulduraatti kanuma sirraa eegaa baay'ee gaariidha. Dargaggoota akka keetiitiif immoo egaa namoonni si daawwachaa jiran keessumaayyuu immoo shamarraniif ergaa natti dhaamtu maa inni mee? Egaa dhaamu hojiin aartii kun bu'aa guddaa qaba. Abdii kutachuun nu barbaachisu. Namni kamiyyuu sadarkaa tokkorra innaa ga'u callisee miti kan inni ga'u. Dadhabbii guddaatti ba'eeti. Kanaafuyyuu wanti amilee isaanii tuqu yoo jiraatillee isaan san darbanii tooyi otoo abdii hin kutiin akka bakka fedhe isaanii san akka isaan ga'uu qabanii kan isaanii ibsu. Warreen immoo aartii keessa jiranii aartii isaanii kana jabeessanii aartiin uummanni Oromoo kuni qixxaachuu qaba. Wal dorgomuu qaba kan jedhu san aartii afaan biraatii waliin aartii afaan biraa wajjin wal qixxaa'uu qaba. Noo maaf qixxaa'uu qofa caalurree hin qaba. Dhugaadha. Biyya keessa qofa miti aga biyya alaatti addunyaallee naanna'uu qaba. Na kanadha kan dabarsuu barbaadu. Tole mee egaa Buzeen iddoo kana ga'uuf wantoota garaagaraa irratti akka hirmaattee nu kaastee jirta. Iddoo kana ga'uuf immoo akkuma kaastee bu'aa bahii hedduu qaba jettee jirta. Egaa namni fakkeenya naaf ta'ee jira. Hojii koo kanaaf milkaa'ina akkan argadhuuf nama tokkoon ilaalaa as ga'e nama jettu qabda. Amma gama shubbisaatti nuun ilaale Gannat Abbabee yeroo ammaa kana leenjistuu baandii biiftuu Oromiyaati. Shubbistuu duraanitti illee baay'ee anaaf isheen
fakkii guddaa taateti. Fakkii guddaa jechuudha. Ishee ilaaleen gaafa nu shaakalsiisu ture baay'ee ishee ilaaleen bakka kanatti haamilee qabaachaa ture. Leenjistuu cimtuudha jechuudha. Leenjistuu cimtuudha. Baandii burraayyuu, baandii gaachanaallee, baandii laga xaafoo baay'ee isaan kan leenjistee kan baaste isheedha. Ganta Abbabee jechuudha. Kanaafuu anaaf seen fakkeenya guddaa naaf taatetti yaada. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keessummaa mijuuf dilbataati kan isin daawwachaa jirtanu yeroo gaarii ta'e waliin dabarsaa akka jirru yaanna. Egaa artist Buzaalam Dassuugaa hojiiwwan garaagaraa irratti artistii bobbaatee jirtudha. Akkuma isinis daawwachaa turtan egaa gaafa dubbattu waan hedduu dhageenyee jirra. Egaa artistiin kun yeroo ammaa baandii gaachana poolisii keessattidha kan isheen argamtu. Hojiiwwan garaagaraa achi keessatti hojjechaati kan isheen jirtu. Turtii bareedaa ta'e waliin taasisnee jirra jedheen yaada'ani. Egaa daawwattootaan nagaatti waliin jechuuf jirra. Garuu isa dura maal seetee Buzee sirba kee isa hirqinfadhee jedhu kan sagaleedhaan nu jetteetu nuti immoo istiidiyoo irraa affeerree daawwattootaan nagaatti jennaan. Ankoba kotae ofite nasasa hirqinfadhe sumatu maqaa kokasa. Ankoba kotae ofite nasasa hirqinfadhe sumatu maqaa kokasa. Bae bu'ee yaadannaan ankoba kiyya nambarisa qamanas ta'e. Ankoba kiyya koba kotae koba ko sinega kome shagako. Baay'ee namatti tola. Hayyee daawwattoota keenya sirbuma Buzaalam Dassuu hirqinfadhee jedhu kanaan nagaatti isiniin jechuuf jirra. Nama torbaniif nu haa taasisu fayyaa nuuf ta'a. Ankoba kotae ofite nasasa hirqinfadhee sumatu maqaan kaasa. Hirqinfadhee sumatu maqaan kaasa. Ankoba kotae ofite nasasa hirqinfadhee sumatu maqaan kaasa. Hirqinfadhee sumatu maqaan kaasa. Baay'ee bu'ee yaadannaan ta'e. Ankoba kiyya nambarisa qamanas ta'e. Ankoba kiyya achiin olii asiinis gadi. Ankoba kiyya sumaatiin jora manguyyaadi. Ankoba kiyya siif jedhetiin maaloo hin hafi. Ankoba kiyya siif jaaladhaan akkotuu dhafi. Ankoba kiyya koba kotae koba ko sinega ko